Godina Walloo aanaa baatee araddaa Ellaa ganda qurquraa jaamtutti hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan abaa'oo shaniin beeku miseensa mana marii bakka boota uummataa tantaati adde Aminaat Idris butuun dursaa jiraachuun dhagahame. Waraanni Israa'el hoogganaa Iraan harawa bakka abbaa isaa bu'uun hoogganaa olaanaa ta'e Mojtaba Khamenei hordofaa jiraachuu beeksise. Gama biraatiin ammoo ambaasaaddarri Iraan Ingilaand Landan jiru Ingilaandi lola Ameerikaa fi Israa'el banan keessatti akka hin hirmaanne akeekkachiise. Pireezidaantiin Kooriyaa Kaabaa Kim Joong Un humna galaanaa isaa haaromsee jiraachuun dhagahame. Paartiin Izeemaadha durataa isaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa aangoo durataa uummarraa ari'uun dhagahame. Dhaabbanni mirga dhala namaatiif falmu Amnesty Internationaliin riphee lola abaa'oo yookaan waboo ifin jiru ajjeechaa jumlaa dararaa fi yakka gudeeddaa garee raawwachuu isaatiin kan himate hoggaa ta'u garuu waraanni kun dubbiin kun soba jechuudhaan haaluun dhagahame. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti isin dhaqqabu kanneen nama isin dhageessan hanga footoo oduu Lammii Miidiyaati amma bal'ina oduutti aansee. Godina Walloo aanaa baatee araddaa Ellaa keessatti miseensonni abaa'oo shanii miseensa mana marii bakka boota uummataa adde Aminaat Idris butanii deemuun hin dhagahame. Edda galgala halkan keessaa toora sa'aatii 4tti Walloo aanaa baatee araddaa Ellaa ganda qurquraa jaamtutti hidhattoonni mootummaan abaa'oo shanii jechuudhaan yaamu miseensa mana marii bakka boota uummataa adde Aminaat Idris ukkaamsanii fuudhanii deemanii jiraachuun jiraattonni aanaa baatee ganda Ellaa Lammii Miidiyaatti himan. Akka odeeffannoon jiraattota ganda Ellaa dhimmicha keessa beekannoo dhaqqabdetti hidhattoonni kunneen wayita adde Aminaat sooma furaadhaaf maatii fi firoottan dubbisuudhaaf ganda baadiyyaa ganda qurquroo dhaytutti maatii dubbisuuf yeroo yaaltutti qabamtee kan deemamteen ta'uu ibsame. Miseensa mana marii bakka boota uummataa adde Aminaat yeroo gargaraatti rakkoo uummata Oromoo Walloo dubbachuun waltajjii paarlaamaa Itoophiyaa irratti onnee guutuudhaan miira aantummaatiin rakkoo uummata isii dubbachuun ummata Oromoo bal'aa biratti dhagaytii fi jaalatamummaa guddaa kan argate ta'uu isiiti. Namni sagalee hawaasa Walloo ukkaanfamee ture dubbachuudhaan beekamtuun bara 2021 keessa wayita hidhattoonni finxaaliyyii faalloo Amaaraa ji'a Ramadaanaa eeguudhaan ummata Walloo irratti lola banan falmaa turuudhaan mootummaan naannoo Amaaraatis maqaa abaa'oo shanee jedhuun ummata kanatti lola banaa ture walgahii paarlaamaa ministeerri muummee Itoophiyaa dura jiru irratti dhaabbachuun balaaleffachuun falmaa turuun ni yaadatama. Seenaa mana marii bakka boota uummataa keessatti miseensi paarlaamaa rakkoo uummata Oromoo Walloo miira aantummaatiin dubbachuun beekamee fi jaalatamummaa guddaa argate adde Aminaat Idris fi obbo Muhammad Hassan ta'uun kan beekaman yoo ta'u, haa ta'uuti malee ammoo guyyaa kaleessaa halkan keessaa hidhattoonni bosonaa kanneen mootummaan abaa'oo shanee jedhuu fi kanneen waboo jedhuudhaaf yaaman kaleessa galgala bitootessa 7 bara 2026 halkan irraa toora sa'aatii 4tti godina Walloo aanaa baatee ganda Ellaatti adde Aminaat butuudhaan dursaa jiraachuudhaa fi yeroo ammaan tana maallaqa gaafatamu namoonni dhimma kana hordofaa jiran mirkaneessaniiti jiru. Waraanni Israa'el hoogganaa Iraan harawa bakka abbaa isaa bu'uun hoogganaa olaanaa ta'e Mojtaba Khamenei hordofaa jiraachuu beeksise. Waraanni Israa'el ergaa karaa fuula Tiwiitarii isaa irratti afaan Faarsiin barreessanitti akka ibsanitti gumiin ogeeyyota Iraan waggoota kurnan hedduuf kan walgeessee hin beekne fuuldura kana ammoo magaalaa Qoom keessatti wal ga'uuf jira jechuudhaan hoogganaa olaanaa Iraan harawa bakka abbaa isaa bu'u Mojtaba Khamenei hordofaa jiraachuu beeksisan. Mootummaan Israa'el nama bakka bu'ummaa Alii Khamenei fudhatee fi bakka bu'uuf yaadamus itti dhiyeenyaan hordofaa akka jiru ibsuudhaan namoota walgahii bakka bu'ummaa filachuu kanarratti hirmaachuuf akeeka qaban kamirrattuu xiyyeeffachuudhaan duubatti akka hin deebine isin akeekkachiisuu feenaa jechuun doorsisuutti fufan. Mojtaba Khamenei gaggeessaa waliigalaa Iraanitti aanu ta'a kan jedhame ilmi Ayatollah Alii Khamenei ammatti guutumaan guututti aangoon isaa mirkanaa'uu baattullee abbaan isaa sanada icciitii Iraan hunda dhaalchisee waan jiruuf hoogganaa olaanaa ta'e akka filamu kan eegamu ta'uu isaati. Gama biraatiin ammoo ambaasaaddarri Iraan Landan jiru Sayyid Ali Moosaafin Ingilaandi waraana deemaa jirutti hirmaachuu akka hin qabne akeekkachiise. Ingilaandi kallattiidhaan waraana Ameerikaa fi Israa'el kanatti yoo dabalamte Iraan ammoo ifeeguudhaaf mirga guutuu qabdii jechuudhaan ambaasaadar Sayyid Moosaafin dubbatetti jira. Haa ta'uuti malee Ingilaandi buufata waraanaa isii Ameerikaan qabattee Iraan akka rakkotuuf kan hayyamte hoggaa ta'u weerara kana keessatti Ingilaandi kallattiin hirmaachuu baattullee alkallattiidhaan Israa'elii fi Ameerikaa kan deeggartu ta'uu isiiti.
Pirezidaantiin Kooriyaa Kaabaa Kim Jong Un dhiyeenya kan akkuma yaa'lee misaa'ila dhukkaasuu taasiseen misaa'ila niikulara baachuu danda'u furgursee jiraachuu Fox News gabaasa guyyaarraa baaseen addeesse. Kooriyaan Kaabaa kan dhukkaafte niikulara misaa'ila baachuu danda'u malee misaa'ila akka hin ta'in hubatamuu kan qabu yoo ta'u, hoogganaan biyyattii Kim Jong Un doonii waraanaa haarawaa ijaaramerraa misaa'ila furgugeessuu isaa gabaasni mootummaa biyyattii baasee mul'ise. Misaa'illi kun gosa istiraateejik kiruush misaa'il kan jedhamu yoo ta'u, dandeettii niikulara baachuu akka qabu ibsame. Tarkaanfiin kun qophii waraana galaana Kooriyaa Kaabaa sadarkaa olaanaatti kan ceesise hoggaa ta'u, biyyoonni ollaatii fi Ameerikaan sochii kana hordofaa jiraachuun ibsame. Oduu gama biraatiin ammoo pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp biyya Yuunaayitid Kingdom akeekkachiisuun dhaga'ame. Kunis pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp murtee kana fudhate eega Yuunaayitid Kingdom xiyyaara fe'umsaa lama gara baay'eetu galeessaatti ergite hoggaa ta'u, kanaas Tiraamp cimsee qeequun dhaga'ame. Pirezidaantichi yeroo rakkoo Biriteen michuu guddaa turte garuu kana booda gargaarsa isii akka hin barbaanne ibsuudhaan biyyattiin ministeera muummee Ingilaand Maahir Starmer deebii kennuu isaatiin kumachuun dhaga'ame. Lammiileen biyyattii ministeerri muummee Ingilaand hanga ammaatti deebii maaliif hin kennin ka jedhu gaafii hoggaate ta'u, kanaanis ammoo pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp akka jedhutti erga waraana injifanneen booda namoonni nutti makamuu hin barbaachisu jechuudhaan Ameerikaan haala jiru hunda dandamattee if dandeesse akka dhaabbattu beeksise. Paartiin Izeemaadha guyyaa irraa bitootessa 8 bara 2026 walgahii ariifachiisaa ta'een ministeera barnoota Itoophiyaatii fi durataa paartii Izeemaa kan ture Piroofeesar Biraanuu Naggaa aangoo durataa uummataa ari'uudhaan obbo Iyyoob Masfiin durataa paartii taasisuu filachuun dhaga'ame. Paartiin Izeemaa walgahii waliigalaa ariifachiisaa guyyaa irraa ta'een Piroofeesar Biraanuu Naggaa aangoo durataa uummataa ari'uudhaan obbo Iyyoob Masfiin durataa paartii Izeemaa taasisuun filachuu paartiin Izeemaa beeksise. Paartiin kun waggoota 7 kana walitti aansuudhaan hoogganaa olaanaa isaa ta'uun kan tajaajilaa ture Piroofeesar Biraanuu Naggaa hojiirraa ari'uudhaan obbo Iyyoob Masfiin hoogganaa haarawaa dhaabichaa taasisuudhaan paartiin ibseeti jira. Walgahii ariifachiisaa tanarratti hooggantoonni olaanoon dhaaba adda addaatii fi keessummoonni affeeraman kan hirmaatan yoo ta'u, durataa haarawaa filatame kana itti gaafatamummaa isaa qixa sirriitiin akka bahu dhaamsa dhaamanii jiraachuun ibsame. Jijjiirama hooggansaa kun kan raawwatame gamaaggamni dhaabichi waggoota dabranii fi karoora hojii siyaasaa gara fuulduraatti caasaa haarawaa diriirsuuf qabu irratti kan hundaa'e hoggaa ta'u, kunis durataa haarawaa obbo Iyyoob Masfiin dhaabicha gara marsaa fooyyaatti akka ceessu konfiraansii kanarratti imaanaa itti kennamee jiraachuun ibsame. Dhaabbanni mirga dhala namaatiif falmu Amnesty Internationaliin qorannoo naannoo Oromiyaa godina Qillee Wallaggaa aanaa Sayyoo fi Anfiiloo keessatti namoota nagaa yakki irratti raawwatame irratti taasiseen miidhamtoota hidhattoota wabootiin miidhaman kanneen waliin gaafii deebii taasiseen ragaa guutuu deeggarsa gabaasa kana baaseeti jira. Gabaasni Amnesty International torbee kana baasee kan hidhattoota waboo morman kun akka ibsetti godina Wallaggaa Anfiiloo fi Sayyootti namoota 10 gudeettiin garee irratti raawwatamuu qorachuudhaan dubartoota kurnan kana keessa dubartoonni lalistuu fi sabboontuu jaamaan waliin Amnesty International turtii taasiseen namoota hidhannoo maleeyyii irratti ajjechaa raawwachuu, ukkaamsanii butuu fi saamicha dararaa garmalee kan raawwatu ta'uu gabaasni kun ibseeti jira. Gochi hidhattoota kanaan raawwatame irra hedduun isaa miidiyaalee jalaa kan dhokate hoggaa ta'u, akka qorannoon Amnesty International dubartoota 10 hidhattoota wabootiin gudeetaman gareen gudeettiin garee irratti raawwatame kunneen umriin isaanii waggaa 18 gata hoggaa ta'an dubartoota kanneen keessaa 2 ulfa hin barbaachifne qabachuu, dubartoonni hafan ammoo ajjeefamuu gabaaseeti jira. Sababoota yakka kanaa kan qorate Amnesty International namoota 10 gudeeddaa fi ajjechaa kanaaf saaxilaman irra hedduun isaanii firoonni isaanii gama dhiirotaatiin milishoota mootummaa waan ta'aniif haleellaa kanaa fi yakkisuu kanneessaan akkana itti yaadame irratti kan raawwatame ta'uun ibsame. Haa ta'uutii malee qaamonni hooggantoota wabootii fi injaan Amnesty International gabaasa dogoggoraa baase jechuudhaan qaama bilisaatiin nuuf haalaalamuu jechuudhaan mormaniitti jiran. Garuu Amnesty International qorannoo taasise keessatti namoota 10 keessaa 2 qoftiin hidhattoota mootummaa federaalaatiin ajjeefamuu gabaaseeti jira. Yeroo ammaan tana naannoo Oromiyaa kutaalee garaagaraatti namoonni nagayaa butamuu maallaqa akka gaafataman hoggaa ta'u, saamicha meeshaa waraanaatiin taasifamu kana malees yakka ajjechaa lubbuu lammiilee nagaa hidhattoota faannoo Amaaraa, hidhattoota wabootii fi dabree ammoo hidhattoota mootummaa seera cabsan keessumattuu milishoota mootummaa sadarkaa aanaalee fi gandootatti hammaachaa dhufeen nageenyi lammiilee yeroo ammaan tana haala yaachisaa keessa jiraachuun ibsame.
Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kanan gammaatti hordofaa turtanii turtii gaarii.